Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himna. Qellem Wallaggaa aanaan Filloo keessatti hidhattoonni garee maafiyaa PP dargaggoo tokko ajjeesuun tokko ammoo madeessuun dhaga'ame. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Duguuggaan sanyii murna bilxiginnaan Oromoo irratti banamee jiru kan ija addunyaa jalaa dhokatee fi egeree ummatichaa yaaddesse yoo ta'u, hidhattootni Koloneel Abiyyi Ahmadiin hawaasa nagaatti bobbaafamanis ajjeechaa namoota nagaa irratti fullaafatanii hojjechaa jiran jabeessuun Oromiyaa bakkeewwan hedduutti lubbuu qulqulluu dhangalaasaa oolu. Ilaalcha abboota abbaa irree darbanii qabatanii socho'aa kan jiran hidhattootni kunneen ergaa waggootan 6 darbanii kaasee waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti mul'ate kaasee namoota nagaa hojii isaanii malee jumlaan ajjeesuu dabalatee hidhaaf saaxilaa jiru. Ajjeechaan daangaa hin qabne torbanoota kana qofaa keessa Qellem Wallaggaa aanaan Filloo keessatti hidhattoota Koloneel Abiyyi Ahmadiin raawwatamaa kan jiru yoo ta'u, guyyaa dheengaddaa jechuun sadaasa 2023 hidhattootni magaalaa Ashii irraa gara ganda Gobbii jedhamtuutti socho'uun dargaggoo maqaan isaa Kadir Dingataa jedhamu rasaasa itti roobsuun yoo ajjeesan, dargaggoo Taajuu Kadir jedhamu ammoo rasasaan rukuchuun madeessan jechuun jiraattoti himan. Akka jiraattotni ollaa dargaggoota kanaa ibsanitti hidhattootni kunneen rasaasa namoota hedduu irratti mana nama dhuunfaa keessatti kan dhukaasan yoo ta'u, dargaggoonni kunneenis balleessaa qabaatanii osoo hin taane Oromummaa isaanii qofaaf akka ajjeefamanis dubbatan. Arsii Bahaa aanaa Itosaa keessatti maatii qabsaa'otaa adamsanii hidhuun jabaatee itti fufee jira. Dabalata qabna. Dararaan maqaa ilmaan keessantuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun akka guutuu Oromiyaatti jabaatee kan itti fufe yoo ta'u, keessattuu miseensota maatii qabsaa'otaa saamuu, hidhuu fi ajjeesuun waggoota sirni bilxiginnaa gara aangootti dhufee kaasee daran ammaatee jira. Akkuma kanaanis godina Arsii Bahaa aanaa Itosaa ganda Walargii keessatti dheengadda sadaasa 20 bara 2023 waraanni faasistii PP mana hawaasaa deemuun ilmaan keessan fidaa jechuun abboota warraa yeroo qabuuf deemanitti namoonni yoo jalaa miliqan miseensota maatii qeettafan qabuun yeroo ammaa waajjira poolisii geessuun hidhanii hiraarsaa jiru. Waraana kanaan namootni qabamanii hidhamuun dararamaa jiran maqaan isaanii Amiin Caaccoo Duubee, Raadiyaa Mohaammed Kadir, Saafiyaa, Habiibaa Kamaaloo, Usmaan Abdallaa Roobaa fi Abdul Jabbaar Manzaa akka ta'an beekamee jira. Ganda Arbaa Caffaa irraa Abbichoo Huseen Dullee yoo hidhan dunkaana hedduus cabsuun akka saaman maddeen himaniiru. Lukkeelee diinaa ta'uun heeruu sobaan namootni hawaasa nagaa isisaa jiran maqaan isaanii Abbaas Nuurii, Sulxii Namoo, Ahmed Ajituqaa, Kaliil Tusii fi Yusuufee Abdoo namoonni jedhaman bulchitoota gandaa kan maqaan isaanii Aadde Dabruu, Karim Muktaar, Mustafaa warreen jedhaman waliin ta'uun uummata dararaa akka jiran jiraattonni himatu. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat keessatti waraanni faasistii PP manneen namootaa gubuun nama tokkos ajjeesan. Jaaleraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Waraanni faasistii PP ilmaan Oromoo dararuuf bakka cufatti bobbaafaman dilbata darbe sadaasa 19/2023 godina Bahaa Shaggar ona Boosat ganda Qaawwa Haraa Merqaasaa fi Saffii keessatti manneen gubuu fi ajjeechaa raawwatanii jiru. Haaluma kanaanis dilbata darbee fi kaleessa ganda Qaawwa Haraa Merqaasaa bakka Kaarraa fi mana barumsaa Haraa jedhamu biratti manneen qonnaan bultootaa 100 ol qabeenya mana keessaa waliin gubanii barbadeessanii jiru. Kana malees qonnaan bultoota gandichaa jalaa loowwan 25 kan fudhatan yoo ta'u, isaan keessaas kan maqaa arganne Mahammad Amin Haji Kuyyuu fi Galatoo Nuuraati. Obbo Galatoo Nuuraa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun waajjira poolisii aanaa Boosatitti erga badii isaanii malee hidhamanii bubbuleera. Waraanni maafiyaa PP kun saamichaaf manneen gubuu raawwataniin alattis aanichuma ganda Saffii keessatti ammoo dheengadda sadaasa 20/2023 galgala toora sa'a tokkootti Sheek Huseen Galdoo nama jedhamu rasaasaan rukutanii ajjeesanii hanga gabaasni kun qindaa'etti reeffa dhorkatanii turuu maddeen himaniiru. Waraanni PPdhaan hoogganamu kun agartee uummata baqachiisaa mana gubaa yeroo ammaa kanatti guyyaa dheengaddaa irraa ka'ee hanga har'aatitti manneen uummataa hedduu gubbatee qabeenyi uummataa hedduutu saamamee manneen 100 oltu gubamee deebi'ee ammallee uummataa kan gara 25 ol ta'utu fuudhamee egaa naannaa amma ganda Haraa jedhamu kanaa fi deebi'ee naannoo Kaarraa jedhamu manneen isaanii akkuma jirutti gubanii nama Sheek Huseen jedhamu gadi baasanii agartee manuma isaatii baasanii ajjeesanii hanga ammatti rifisaa akka fuudhamne gaafate. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabarru Azerbaajaan gaazexeessota malaammaltummaa siyaasaa qoratan 2 to'annoo jala oolchuu Aljeeziraan gabaase. Jaalimoonaa Faayisaa dabalata qaba. Akka dhaabbanni oduu Aljeeziraa kaleessa gabaasetti gaazexeessitoonni 2 Azerbaajaan keessatti to'annoo jala ooluu kan ibse yoo ta'u,
akka abukaatoon isaanii jedhanitti hidhaan kun kan dhufe erga miidiyaan isaanii dhiyeenya kana qabeenya qondaaltota mootummaa sadarkaa olaanaa fi maatii pirezidaantii Ilham Aliif ilaalan gabaasa walitti fufaa maxxansaniin booda. Gulaala olaanaa dhaabbata dhuunfaa Abzaaz miidiyaa kan taate Seevingi Vaagizii kibxata kaleessaa to'annoo jala ooluun manni ishee sakattaamuu abukaatoon ishee fi Abzaaz miidiyaan himaniiru. Poolisiin daarekteera miidiyaadhuma kanaa Alvii Asamliin maallaqa biyya alaatti daddabarsaa jirta jechuun to'annoo jala oolcheera. Asamliin himannaa irratti himatame akka hin balleessine kan dubbate yoo ta'u, himannaan isaa kun hidhaa waggaa 12 akka isa muudachiisu abukaatoon isaa Zibaada Zaadigoovaa himaniiru. Abzaaz miidiyaa akka gabaasetti Asamliin yeroo hidhaa turetti ilaalcha namummaa hin qabne kan isa mudate yoo ta'u, kunis qondaaltota waa'ee qorannoo malaammaltummaan wal qabateen irratti gabaasa hojjete irraa dhiittaa fi abootten isa mudateera. Gama biraatiin poolisiin waajjira miidiyaa kanaa Baakutti argamu weeraruun gaazexeessitoota sakatta'iinsa kanaa ala dhaabbachuun ragaa fudhachuuf yaalan ari'uu isaa suuraan Abzaaz miidiyaa irraa argame ni mul'isa. Abzaaz miidiyaan miidiyaalee walaba muraasa Azerbaaijaan keessatti hafan keessaa tokko yoo ta'u, duula waggoota kurnanitti dhiyaatu miidiyaalee walabaa fi gareewwan mirga pireesii irratti geggeeffamu irraa hafuun hojjechaa turuu koreen gaazexeessitoota eeguu CPGN ibsu Aljeziiraan gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenyaa saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne asumarratti goolabna. Turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.